Yooyaa harka fuunee hordoftoonni YouTube kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha galata waaqayyoo baga nagaa taatan jecha gara mana kanaatti kan dhuftan baga nagaa dhuftanii warroonni maatiin ta'an immoo maatii ta'aa jabeessa laayikii godhaa viidiyoo koo gaafa laaltanii please Oromoo laayikii naa godhaa jechuudha. Egaa Sayidoon nagaan gara Adaamaatti deebi'ee jira baay'een gammadee dhugaa rabbi kana galata rabbii jechuudha maaliifi biyyi sun baay'ee akkuma kana dura dubbachaa ture lola waan qabduuf ani nagaan deebi'aa jee baay'ee tokko baqa sodaachaan ture maaliifi namni hin ba'a malee akkatti galuu hin beeku bartanii so kanaammoo mucaan kun Oromoodha biyyi sun immoo beektu maqaadha nama barbaachisu achitti mataa'uudhaan keenya baay'ee fudhatamaa miti jechuudha. Kanaaf sodaachaan ture ani garuu galata rabbii nagaan deebi'ee jira galata rabbii dhugaa rabbii kana warri gammadan bicha laayikii naa godhaa baay'een gammadee nagaan deebi'ee raasiniin jaa. Egaa amma Sumayyaan baddee camaa jira akkuma argitanii Iyyaasuun birraan gadhiisee ture Sumayyaan bakka jirtu sanaatti baddee jirti jechuudha. Amma dhugaa dubbachuuf namoonni tokko koomeentii jalatti argaan ture jechuudha. Sumayyaa baay'ee tokko jibbitu namoonni tokko maaliif jibbitu indee Sumayyaan ikkoo dhugaa qabdi dhugaa rabbi kana yeroo kana dura gaafa ayyuu fu'uuf jedhu Sayidooni akka barbaadanitti bashannanaa turan akka barbaadanitti viidiyoo hojjechaa turan silaa akkotuma viidiyoo hojjete viidiyoo sana kaa'ee erga Yaman ufee booddee erga Sumayyaa xaraaramee booddee viidiyoo sana gadhiisuu danda'a ture. Gin isaan qaniitti maal takka hojjetamaa ture viidiyoon isaanii maal akka gochaa turan gadhiisaa turan. Mucaan kun immoo abbaa manaa ishee kan jalaa hatame jechuudha. Ayyuun kan jalaa hatte abbaa manaa Sumayyaa. So Sumayyaan kanarratti aarii guddaa keessa turte. Warroonni Sumayyaa anqeeqxan naguma keessanii garuu utuu isin ta'ee akkam gootu dhugaa rabbi kanaa utuu isin ta'ee akkam gootu. Kanaa ijoollee lama baattee jechuudha. Ijoollee shishifii lama baattee. Kuni warri ishee qeexanii dhiisaa yoo ta'ellee jechuudha. Sumayyaan ifama Sayidoof akka gootu afaan beektanii kadhadhaani. Dhugaa rabbi aan koomentii ishee jala deeme rabbiif jee araaramii jechaan ture maaliif amaariffaa dandeen barreessu jechuudha. Araaramii jechaan ture. Yoo dandeessan koomentii ishee jala galaatii araaramii ja'aatii kadhadhaani araaramii ijoollee isaa agarsiisi wal argaa ja'aatii barreessaafi garuu hin qeeqinaa dhugaa qabdi koo Sumayyaan indee. Dhugaa qabdi eenyu akkan irsisaa jalaa fudhatamee kolfee bashannanee akkasumatti zimjee irsa isaa namaaf kennu jiramoo utuu isin ta'e akkame dhugaa waaqa kanaa sirrii miti ijoolleen tokko sirriin goonee isiniin jechuun barbaada. Kana fakkaata jechuudha asumarratti waa'een Sumayyaa hin ga'a nagaan turaa laayik godha.